السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقاف يا أخي سنجرتني الحمد لله. الراس مو برنوتا واستابي قري أدى خي سجرت تاناني قري جونك يا جروبي أدى خي سجرت تاناني حالا سجلي جروبي دا جزي رسالة نسني تلفتو akka addatti adda baastanii beekuu dandeessan itti godhatan akkasuma nama dhuunfaadha. Gizee risaalaan isin dhufte risaalaan tun nama dhuunfaati giruuppiidhaati addaan tagareedha jechuudha. Addaan baastanii beekuu dandeessanii itti godhatanii akkasuma nama dhuunfaatillee addatti jechuudha nama fardi jechuudha. Yeroo namni san risaalaa isinii erge risaalaan abaluu kanaa ta'etu risaalaa tana naa erge jettee nama fardi san tuftee risaalaa san laaluu dandeessa jechuudha. Namni sun ammoo abaluu kana jettee beekuu dandeessa. Xirri isaanii sagalee isaanii akka addatti sanirraa adda gootee irra godhachuu dandeessa jechuudha. Akka beekuu dandeessutti gareedhaas garee jaalattu garee hundarraa adda gootee gizee gareen san risaalaa argitee garee akkanaa ta'etu risaalaa ergee ni dhageessa jechuudha ni beekta. Akka akkasitti godhatanii immoo isin barsiisuu dhufe arraan tana nafaana tura. Osoo hara barnoota keenya achiin dabarree warri haaree dhuftan subscribe laayik godhuu hin dagatinaa. Warri immoo dura maatii keenya taatanii jirtanii laayik sheer godhaa viidiyoo keenya hamma xumuratti daawwadha. Jalqaba WhatsApp irratti dhooyna. Egaa WhatsApp irratti dhooyna kun fakkeenyaaf garee dila kana keessaa hin jiranii. Garee dila kana keessaa amma egaa kanatti irratti dhooyna gubbaa tuttuqaa sadeen kan rafneeti. Akkasitti dhooyna egaa kana nu dhufe jala kana gabbuunee sitiin gisa jedhu kanarratti akkasitti dhooyna jechuudha. Eega simmaasiis eega kanatti nu dhufe gabbuuneen notification jedhu kana ni agartanii mallattoon bilbila dura jirtu kana jechuudha. Notification kanarratti dhooyna jechuudha. Eega si kunoo haala kanaan gisee akkanatti nu dhufe akkanatti gisee nu dhufe kunoo gubbaa kanarra jechuudha. Kunoo as barreeffama lammaffaa kanarra notification kajoo kana malee notification toon kajoo kana toonii barbaadan irra godhachuudha. Notification toon kajoo kanarratti dhooyna jechuudha. Isiniif galaame eega si kunoo ammas akkanatti nuuf dhufa eega akkanatti nuuf dhufe kanarraa xirrii irra godhachuu barbaanne mee fakkeenyaaf asirratti dhooyna xirrii irra godhachuu barbaanne jechuudha. Sanirra godhachuu dandeenya amma. Nan kanarra yoo keenye immoo saayilantii jechuun sagalee nu dhageessisu yeroo namni risaalaa nu ergu sagalee nutti hin dhagahamtu nani kanarra godhanne kanan tahin ammoo irra deemtanii akkasitti irra ooftanii laallatanii irra godhachuu dandeessan jechuudha. Nan irraas akka sagalee isinitti hin dhagahamne barbaadan irra godhattan jechuudha. Kanaaf akkasitti deemtanii xirrii irra godhattanii kun immoo nama dhuunfaati. Namni dhuunfaadhaa osoo warra garee nama giruuppii keessa jiru osoo hin taane nama dhuunfaa isiniif risaalaa isiniif godhe. Hogguu namni dhuunfaa risaalaa isiniif godhe risaalaa namni nuuf godhamtee jirtu tan nama dhuunfaatii ta'uu beektan jechuudha. Kun immoo yoo akkanatti asirra godhattan kun nama dhuunfaati jechuudha. Xirrii nama dhuunfaati. Nama dhuunfaatu risaalaa nuuf godhee beektanii jechuudha. Kanaan booda mallee okkee gooneeti iftuba deebinaa gabbuuna bakka giruuppii jettu kana laalla jechuudha. Kunoo as jirti. Sorry. Giruuppii kunoo asii jechuudha. Asmarra gabbuunee kunoo giruuppii kajoo kana ni agartanii notification toon jaa giruuppii jeeti kana jalatti notification toon jaa kanarratti dhooyna jechuudha. Kun immoo giruuppiidhaati gareedha jechuudha. Risaalaa karaa gareetiin nutti dhuftu karaa giruuppii adda addaatiin nutti seentu immoo saayilantii irraa godhu garee adda addaa hedduu keessa waan jirtaniif sagaleen isaanii isin jeexii yoo ta'e risaalaan ammatti jawwaala keessatti bubuutu. Sagaleen gisee bika takka hedduu isinitti dhagahamte nama jeetii. Kanaaf nani kanarra godhachuu dandeessan. Nan jechuun kun immoo saayilantiidha. Saayilantuma kanarra godhachuu dandeessan akka sagaleen isinitti hin dhagahamne jechuudha. Yoo barbaadan immoo isinii akka barbaadan irra godhachuu dandeessanii. Kanaaf nani kanarra godhattan isiniif bareedaadha. Akka sagaleen hedduun bubuute isin calbatteetuma akkuma jawwaala keessatti buutu malee akka sagalee isinitti hin dhageessine barbaadan nani kanarra godhattan jechuudha. Kanaan booda amma okkee gooneeti irraa deebina jechuudha. Eega akkasitti irraa deebinee amma guutumattuu if duuba deebina jechuudha. Eega akkasitti if duuba deebinee maantana amma fakkeenyaaf nama dhuunfaa tokkoo fi nama dhuunfaa tokko risaalaa miin fakkeenyaaf amma nama kanarratti haa dhahu nama dhuunfaati jechuudha osoo garee hin tahini. Eega simmas bikka piroofaayila isaanii ka gubbaa kanarratti hin dhaha. Bikka mallattoo of piroofaayila nama kanaa kanarratti hin dhaha jechuudha. Sorry if duuba deebi'a.
bikka piroofaayilaa kanarratti giseen dhahe kunoo piroofaayilii nama kanaa kun akka naa dhufe eegasii kanatti ol oofeetiin jechuudha. Eegaan akkatti ol oofee notification mallattoo yookaan agartanii kana jalatti custom notification si kajoo kana ni agartan custom notification kajoo qubee caarraa ka'u jechuudha. Afaan Oromootti qubee caarraa kanarratti daawwattan jechuudha. Eega akkasitti irratti dhooytanii gubbaa kanarra dhuftanii kun jalqabarra jechuudha. Use custom notification kajoo kanarratti raayitii gootan akkasitti raayitii gootanii eegasii kanatti isiniif banama. Eega kanatti isiniif baname immoo notification tone kajoo kanarratti dhooytan. Notification tone kajoo kanarratti dhooytan jechuudha. Eega akkasitti irratti dhooyne xirrii barbaanneeti irra godhanna. Kuni maali? Nama dhuunfaa karee fuuntana xirrii nama dhuunfaa gisee nutti ergee nama dhuunfaa hedduudha. Nama dhuunfaa kana nama tokko osoo hin ta'in nama osoo warra gareen ta'e warra gareen alaa jechuudha. Nama dhuunfaa isinitti risaalaa ergu karee fuuntana xirrii irra godhannisan jechuudha. Amma immoo nama dhuunfaa sanirra nama tokko addatti jechuudha. Nama isinitti fardiidha. Kan yeroo namni sun risaalaa isinii ergee abaloo kana risaalaa naa erge jechuu beektu jechuudha. Xirrii reefu godhattan san jechuudha. Saniin addatti jechuudha nama kana kophaa adda baastanii beekuudhaaf laaltanii kan barbaadanirra godhachuu dandeessan jechuudha. Feetuun kanarra taree fuuntana isin agarsiisa sagalee reefuun tanaa sanii addatti kana kophaa gisee sagalee gisee namni kun risaalaa isin ergee sagalee kana gisee sagalee marra kaattan kana gisee dhageessan nama abaloo kana erge jechuu beektanii yoo dhaytanii deftanii isaa laaluu barbaadan immoo laaluu dandeessan jechuudha. Ookee godhannee kana keessaa baana. Kabiraa ammaasiisi gareedha jechuudha. Garee giruuppii jechuudha. Giruuppii kanneen keessaa giruuppii akkaan jaalattan tagartee risaalaa isaaniillee ammatti dhageeffachuu barbaadan giruuppii akkaan jaalattan ammoo irratti dhooytaniiti. Eegarratti dhooytan gubbaa kana gad dhooytanii karaa piroofaayilaa kana eegasimmaa akkatti ol ooftanii ammallee custom notification kaja'u kana irratti dhooytan jechuudha akkuma karee fuuntanaa. Eegasimmallee kunoo bikka yoo raayitii use custom notification bikka kun raayitiin akkasitti yoo ta'u baate raayitii goota sanduuqa kana saniin booda akkatti isiniif dhufa akka isiniif banama jechuudha. Notification tone kaja'u kana akkuma karee fuuntanaa jechuudha. Kanarratti dhooytan. Eegasimmas kunoo akkasumatti xirrii gareen tun immoo garee reefuun tanaa saniin addatti xirrii gisee risaalaa warri garee tanaa risaalaa ergee risaalaa sana immoo garee tanaatu ergee jechuudha beektan jechuudha. Garee reefuu godhattan sanii addatti tun immoo sagaleen isiidha kophaati akkasii beektan. Nama dhuunfaa reefuun tanaatis nama dhuunfaa kaan sanii addatti kun abaluu kanaa jechuu beektan jechuudha. Haala kanaanii irra godhattanii itti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf egaa bareedaadha. Itti fayyadamaa isiniin jaa barnoonni har'aaf qabannee dhufne kanuma amma barnoota dhufu walitti dachaanutti nagaan naaf tura.